Sidaggeeffadheemi hin dhaggeeffatu gurran qabdu. An kanan si mari'achuu kanan si naasa'uu barbaadu dhaggeeffadhu. Maali sidaggeeffadha reefu sidaggeeffachaa tureemi gurran qabdu hin dhaggeeffatu. Niki ajjechaa hin labsamoo hin labsu. Quraanarra bakka tokkoyyuu waan hin ajjechaa hin jiru jettee hin mari'attaa na waliin. Biroo. Hin mari'attaa kanaan. Faarfata awwalee miira keessaa baa faarfata. Sheek hin bahu tasgabba. Sheek ba hin bahu tasgabba. Faarfata awwalee dhaggeeffadhu. Kana walii gallu malee sin dhaggeeffadhu. Kana walii gallu malee sin dhaggeeffadhu. Amma sin gaafadha ayyee. Amma sin gaafadha dhaggeeffadhu ayyee. Oy. Amma sin gaafadha. Jaarsa fidadheera. Maa galchite? Nama maa galchite? Yooki daqiiqaa qabaa yooki nu gorsaa jaarsa ka. Ela barsiisaatiif beesu. Ati mariidhaa yoon guutteen si wajjin marii godhaa miti. Sodaateera gaala. Ati yoon mariidhaa guutteen si wajjin mariin godhu. Dhaggeeffadhu. Gaafii tokko na gaafadhu gaafii tokko si gaafadha. Daafee miliquufi gaala barsiisaatiif beesu. Gaafii tokko wal gaafannaa. Miliquufi ilaala. No gaafii tokko wal gaafannaa. Dhaggeeffadhu. Ati mariin guutu faarfata. Ati faarfachuu malee yoom wangeela dubbiftee wangeela beektaati. Sheeki sheemba'u bayi yeroo kee guutuu wangeela ati komantii shamarran jala deemtee barreessuu malee dhaggeeffadhu. Ati biliyoon maal beekta waan bira komantii shamarran jala deemtee barreessu amma dhaggeeffadhu. Amma nama ati faarfachuu malee faarfachuu malee wangeela dubbiftee hin beektu. Sheek hin ba'u tasgabbaa shee komantii. Barsiisaatiif beessoo nagaan siniif haa ta'u. Barsiisaatiif beessoo nagaan siniif haa ta'u. Baga nagaa taatan akkam jirtu nagumaa? Amiin walwaanuu baga nagaa taanee jirtu. Har'a walqeequu jalqabdu akka ijoollee taatanii. An maalin jedhee beektuu barsiisaatiif beessu? Nuti ijoollee miti. Mee dhaggeeffadhu usmee abboo dhaggeeffadhu nama guddaa wajjin haasaa irraa. Nama guddaa wajjin haasaa irraa mee dhaggeeffadhu faarfata. Barana yeroo waa'ee jechaa quraana jiru haasa'u. Waan hin jirre dhaggeeffadhu. Hin ajjeefnan jennee nama guddaa wajjin haasaa irra dhaggeeffadhu obboleessoo. Ila faarfataatiif barsiisaatiif beessoo. Mana Mubaarik turre. Mana Mubaarikitti waa haasaa ture naanis laumarraa haasa'uu barbaannaan seene. Gaafan seenu manni Mubaarikii mana mariidhaan. Yoomuma soba dhiiftatiin jedhe. Yoom soba dhiifta. Maaliif sobda nama guddaa? Fayyaan qabdu. Waa'ee amantaa isaa silaa gurratti dhaggeeffatu hin qabdu mee maal si goonu miu si godhu? Ati fuuluma hin qabdu ati immoo sheek hin ba'u fuuluma hin qabdan. Dhaggeeffadhu rakkoo hin qabu dhaggeeffadhu. Sheekomantii lammaffaa dabaltee sawaannaa. Dhaggeeffadhu. Awwa tibbeessoo. Barsiisaa tibbeessu. Biliyoon. Oke, tibbeessoo yoo nama naamusaa taatanii. Wama tokko mari'atinaa barsiisaa tibbeessu. Jarri kun shamarran jala deemtee komantii barreessu. Ofirraan buusaa hin fayyaddu waan ta'eef ofirraan buusa. Awwalee laguu sirra jira har'a. Laguu argitee jirta har'a. Laala sheekii islaamaa dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa sheekii islaamaa. Dhiirri laguu argina wangeela keessatti. Dhiirri laguu argaa jira. Laala sheekii islaamaa. Guyyaan har'aa guyyaa laguutti argitu yoo ta'e deemtee laguu kan kee dhiqattee qophooftee. Okay. Ahmed. Oh. Wanta jabaaru tokkotu jira be. Wangeela raasii kennu tibbeessoo nan sobee. Lak. Oye tiksinaa kennita tiksinaa kennu. Wangeela sii kennu tibbeessoo. Dhiirri laguu arga kan jedhu. Maal naa kennitaa miti na riifatin Ahmed yeroo baay'ee tiksisii kennu hin jedhin. Bakka. Waan sababa jedhameef maaltu akka no. Laal yeroo baay'ee wantoota ati jettu yoo argu ofiitti tokkoffaa akkuma yeroo baay'ee quraanaaf iddoo guddaa kennitanii quraanni hin tuqamuu namni akka argin dubbisuu akka jettu yeroo baay'ee macaafa qulqulluullee iddoo ofi barbaadde keessaa qabattee fi iddoo hin taane maaliif akka jedhe eessatti akka dubbataaru maal akka dubbataaru oduu adda baasanii hin beekne dubbachuun cubbu. Ani yeroo baay'ee akkasii argu fakkeenyaaf amma dhiiraan laguu argitee
laguu argitee amma maaf jettee nam isaan arrabamoo maal jechuu barbaaddeef? Atiin argitaa arrabaa miti. Atiin argitaa? Yaa dhageeffadha. Ani siifan deemsa dhaggeeffati beessoo. Ani musliima. No. Dhaggeeffadhu koo si dhaggeeffadheemi. No ati argitaa laguu. Si dhaggeeffadheemi. Qooyika. Gaafii kee deebinaa deebis. Ati laguu argitaa? Ani laguun argu kiristaanummaan garuu dhiirri laguu argadee dhiirri irratti sobe. Ehee ono reyaalitiin jiru. Yoo tarii dhiirri kiristaanaa laguu argate laal. Eeruu isaa baasi bakka jijjiiradhaa si eegaa. Kaameraa cufa. Takka. Eeruu naa baafta bakka jijjiiradhaa. Obsi takka. Eeruu naa baasi awwaale dhiqqoo mana seenaa. Takka obsi. Akkasitti kaameraa cufadhee mana seenaa. Takka obsi. Takka obsi. Dhiirri kiristaanaa tarii awwaleen yoo laguu argata'ee hin beeku. Garuu wangeelli laguu arga dhiirri kiristaanaa jedha. Okay? So ani waan wangeela jiru hin dubbadhe malee waan wangeela irra hin jirre hin dubbanne ani. Kanaafuu tarii dhiirri kiristaanaa yookaan laguu arga yookaan immoo macaafatu dhiira irratti sobe lamman kana keessaa hin bahu. Naala sheekii islaamaa. Toppikii lamman kana keessaa hin bahu. Sheekii islaamaa. Lamman kana keessaa hin bahu. Samitti dhiirri ulfaa jettee addaati. Dhiirri ulfaa jettee addaa. Kanaa xumurru jalqaba irratti dhiirri akka wangeelaatti. Walumaa qabi. Dhiirri ulfaa jettee addaati. Qooyi tiibbeessoo miira keessaa bahi tiibbeessoo. Dhiirri laguun argamu akka wangeelaatti. Amma akkanaa goonu. Hold on. Kanatti si dhufaan. Eeruu dhiirri laguu arga jedhu naa baasi. Okay, biliyoon jirtaa? Kaameraa qaban hime? Ani lan jira waan ta'eef. Atummaa bani maa rakkina qaba? Wangeela biran jirani tiibbeessoo qoy takka singarsi. Natti mika afaaniin. Ansi baasaa qoy. Qoy. Siifan banaa qoy takka naa obsi. Qoy screenshot godheen dhufaa qoy takka nuu siifan banaa screenshot godheen dhufaa yoo na buuse illee nan deebi'a. Ashi rakkina hin qabu. Kompiitara. Waa sirreeffataara awwalee tufe. Hayyee barsiisa. An barumsaaf barnooticharra caalayyuu an bakka sheekiidhuma kana na dhiba. Waynee balaachoo. Baga kan Yesuus taane dhugaa. Ahmad Tibbeeso muutii qabadhee naasaa ture. Leewwata boqonnaa 15 lakkoofsa 13 lakkoofsa 1 amma 13 14. Sin gaafanne qoy ati biloon jedhisi qoy itti deebita. Ani dhufeera kanas rakkoon qabu. Isa ammoo gaafii ammaa ni gaafata Tibbeeso ragaa fiddee gaafatta booda ishee. Das gabay qoy biloon. Sagaleen kee jira Tibbeeso? Jira. Kaameraa achi garagalcheen si baasaa qoy. Kaameraa achi garagalcheen si garsiisaa qoy. Jechuun waan macaafni jedhu dubbachuun dogoggora moo okkole? Waan macaafni jedhu dubbachuun dogoggora moo torbaan tokko guutuu irraa dhangalaa jira kan jedhutti. Yoo itti fufee dhangalee jedha. Bilooni meetii kan jedhisuun dandeettu? Kaameraan agargalchiise isin buusaa qoy takka isin buusaa qoy. Kaameraan agargalchiise isin buusu? Kaameraan agargalchiise. Rakkina qabu. Lak ufumaa baataa bara. Noomaan taanu kuyiiti baay'ee baakaa. Yeah, okay. Okay. ايوه عبد الشكور ايوه ماشي كوتا يا جماعه كيف لك har'a guyyaa dhiirri kiristaanaa laguutti argee dhiigni guyyaa torban tokko guutuudhaaf qaama isaa keessaa dhiigni akka dhangala'u argina har'a jechuudha.
ergeefin jira kuno akka saamuu mana jiru yaa jamaa bilbila qabadheen turre okay እሺ nagalchaan laante isin ergeen jira maa galchanii nama tokko immoo maa galchanii jecha abootti maamee biliyoon sanatti maamee nama tokko eenyuti Ibroo garee Ibroo buusaa himbe Baabanu Itayaan Abdi Shukur Ibroo buusaa hiriin gasii kiyyaa fi miti Ibroo buusaa hiriin nama tokko seeneera nama afurtu nama sadii jira nama sadii jiraachi nama sadii jiraachi wajii waa mataara nama tokko dabaladhu maali biliyoon tokko somaa wallahi saggaari no okay embaye lakka biliyoon am biliyoon efergaa turemi Akkana qabuun bahe. kono seera leewwotaa boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti baay'isawee tokkorraa kaafnee gaafa dubbifnu waa'ee namichi laguu dhiigni irraa qaama saalaa keessaa dhangala'u dubbata. Amma itti fufee 13 dubbisa. Namichi wanta saala isaa keessaa dhangala'u kanatti yommuu qulqulleeffamu guyyaa 7 haa turuu jedha. Kana booddee immoo uffata isaa miiccatee dhaqna isaas bishaan yaa'uun dhiqatee haa qulqullaa'u jedha. I think kunooti biliyooniin galcheen jira tokkorraa kaasee haa dubbatu dhiirri tokko qaama isaa keessaa dhiiga akkamiitu dhangala'ee guyyaa 7 fi xureessa tibbesso. Ahmed, na dhagaa miti? Sirriitti si dhagaa jira. Iddoo laguu jedhu to the point na baas. Kanaan ala eessoo bejettee yoo hadha yookaan qalbii jijjiirrattaa yookaan maammootu lamuu deebi'ee takkatti si waliin dubbadhu kuma gaafa duraa. Laguu jedhu na baas. Dubbachuu dhiisuu dandeessa tibbeessoo. Laguu ka jedhu baas. Soba kan ta'e sobati sobdu. Laguu jecha jedhu na baas. Laguu jecha jedhu. Tibbeessoo dhaggeeffadhu. Tibbeessoo miira keessaa bahi. Miira keessaa bahi. Miira miti miira keessaa gala. Laguu ka jedhu na baas. Fuulli kee jiramee jira baay'isawee. Dhiigni guyyaa 7 qoy. Dhiigni guyyaa 7 nama xireessu maa inni? Me anka qoy. Shamarreen guyyaa 7 Which camera? Okay. Eshi. Dubbisi. Amma slaala shi. Don. Dubbisi. Itu be. Apa ni ada lakon to kora dubbifna? Dubbis na Dubbis. Ko kamera ya. Okay, ama muddata awal. Imullata Ana imullatu sirriitti natti. Kaameraa ibsime. Amma si muddata. Kaameraa tips. Kaameraa keetti koo sirrii miti tibbeessoo kaameraa kaatti ibsime kaameraa keetti ibsi. Laayitii isaa jechuudha. Dubbisi rakkoon qabu bakka mul'achuu baasu sirriitti mul'atu na biratti. Neetworkiin nuti qabaa jira. Mee faarfataa waliin mul'ata isinitti? Aboo namicha nama qaadhaa waaminatiin.
Kofi. Ahmed. Bet. Networking ke sirri miti Tibbeso. Networking ke sirri miti Tibbeso. Awal saya Mee bu'aa deebi'aa barsiisatti. Sagaleen keessan jira. Amma Beekaa haasa'ame. dhaga'uu diddi. Kun komantii shamarran Amma itti haasa- barreessuu malee hojii biraan qabduun barsiisan sobdi. Faarfataa walee miira keessaa ba'a. Faarfataa walee miira keessaa ba'a. Amma haasa'a Eeshi. barsiisa Tibbeso. Amma dhagaman sagaleen kii. Amma dhagaamatti fufa. Eeshi. Tole ishii dhaggeeffadha ishii. Dhaggeeffadha tokkorraa isin dubbisa. Waaqayyo ammas Musee Faarooniin jedha dhaggeeffadha. Waaqayyo ammas Musee Faarooniin isin Israa'elootaan namni saala isaa keessaa waan dhangala'u. Sababii isa dhangala'u sanaaf xuraa'aan ta'a jedha. Bakka naa dhaabe. Argitanii? Dhiiga Dhaggeeffadhu. asii naa dhaabi. Asii Dhiiga dhaabi jedhaa kun. Tibbeso asii dhaabi. Qoy takka. Dhiiga maaliifsa keessaa xuraa'eetu inni qulqullaata. Laali kunoo faarfataa walee. Ilaa viidiyoon Dhiiga irra jedhaa kun. kaawwatu. Dhiiga jedhaa kun. Ofirraa buusi gurbaa kan ifatti naasofna. Qoy. Gurbaa kan Kun dhiiga ofirraa jedhaa buusi. kun. Kun dhiiga jedhaa. Kun dhiiga Dhagaa irraa jedhaa kun. Tibbeso miira keessaa bahe. Dhaggeeffadhu kaa takkaa miira keessaa bahe. Maal taate irra Tibbeso guyyaa kanuu nagaa qabdarra maal taate? Maal miira jettee dubbatta Ahmed maal taate? Okay. Ofii kan keetii daa'ima maal taate? Faarfataa walee argaartaa disrespect gochaa jira bar. Faarfataa walee. Waa'ee isaa Faarfataa dhiisii kiri- jechaan si dhaggeeffadhu waan dubbate dhaggeeffadhu waan barbaade gochuu danda'a mirga isaa. Faarfataa kiristaanotaa kan nurraa buusi ani ifatiin haasofna. Ansittan ergaa isaa Obboleessi- ofirraa buusi please. Barsiisatti Ati isa naasaan dhiiftee dhaggeeffachuu hin dandeessu maaltu mirga isaati waan barbaade gochuu hin danda'a inni. No anaaf si taasaa jira. Ana inni kabajana dhorgee okay waan islaamummaan fakkaanne waan suuraa namaa hin qabne asirratti suuraa kanarratti nyaata na cufaa jira dhugaa rabbii sin jedha. Suuraa kana gaafa argu nyaata nyaachuu hin danda'an. So faarfataan Maaliif? kiristaanotaa nurraa ba'uu qaba. Faarfataa kiristaanotaa buusiiti amma ani ifatiin haasofna. Please. Si dhagaan jira Waa'ee Tibbeso. awwaleeti moonu ani fati ka dubbataa ruwaa'ee macaa qulqulluuti. Osoon suuraa fokkataa kana si argaa jiru si wajjin haasaa Tibbeso ati. Namni namaan fokkasaa jedhama namaan. Rabbiin nama qajeelchee hin uumne. Lakki namni fokkataa illee bareedaa illee jira. Ahaa rabbiin nama yoo uumu nama fokkataa illee kaan illee sumatu akkasitti tolchuudha. Maali warri xurumbullee jedhamtu bareedinni xurumbullootaati fi bareedinni kan kee tokko warri faranjii tokko akka tokko bareedduu isin warri indootaatti fi amma akka tokko bareeddaa. Ahaa ati ija kan keeti ati nama rabbiin garuu kun bareedaa kun akkas jedhee adda nama fawaa rabbiin. Ani waa'ee sanaa sin jechaa hin jiru amma karra toppii keenyaatti deebina. Waa'ee sanii ka Amma jettaan bar gaaffii si waa'ee gaafa- uumama waa Amma uume dhiisi. nama argee beekte ati nama. Amma Tibbeso. Rakkina qabda. Ideoloojiin amantii rakkina qabaate Ahmed rakkina qabaate ani hin beeku. Nama rabbiin uumeen nama yoo isa arge akkana godhaadha hin jedhamu yoo nama amantii kataatu ta'e. Egalee No rakkinni kan wangeela keessa jira waan ta'eef. nama amantii takka. no nama amantii yoo taate ati waan rabbiin uumeen akkas hin jettu. Egalee Takka Tibbeso amma dubbise amma dhiigni rakkoon qabu ani nan obsa rakkoon qabu dhiigni xuraa nama taa'isu maa inni Tibbeso dhiigni nama as keessaa keessatti dhangala'ee xuraa nama taa'isu. asit dhaabinaan jette lakkoofsa lama keessa mee dhiiga jedhu. Mee dhiiga jedhu lakkoofsa lamarra. Inni dhaggeeffatu takkaan dubbisa. Isin Israa'elootaan namni saala isaa keessaa dhangala'u saala isaa keessaa dhangala'u sanaaf maal jedha dhangala'u sababii isa dhangala'u sirriitti mul'ataa jiru kana dhangala'u sanaaf inni xuraa'aa haa ta'u maaltu isa keessaa dhangala'ee xuraa'aa isa godhe. Qaama saalaa dhiiraa keessa maaltu dhangala'a? An fincaanii fi fincaaniin beekan. Ispermiyoo. Ispermiin guyyaa torbaaf isaa xiree isa xuraa godhaa. Yoo dhiqanne yoo ofirraan dhiqanne xuraa taatamu hin taatu ati sanii. Guyyaa torbaaf xuraataa ispermii yoo dhiqanne. Guyyaa torba miti guyyaa fedhe yoo ta'e yoo dhiqanne xuraa taatamu hin taatu. Sin gaafanne guyyaa torbaaf ispermiin xiraa nama godhaan sin jedhi Tibbeso. Na dhageeffadhu waan sin jedhe dhageeffadhu.
jalqaba. Guyyaa Yoon dhiqanne xuraa'aa taatamuun taatu. Yoon dhiqanne ijoolleen galchiin xuraa'aa kaatiif taatamuun taatu. beessoo singaafanne guyyaa torbaaf maal natu limiti godhaa? Situ dhufe dhiira qaama dhiiraa keessaa yoo ba'e xuraa'aa taatamuun ta'u. Yoo namni tokko dhaggeeffadhu. obboleessi kiyyaa deebii musliimaa naa deebisate yoo qaama kan kee keessaa dhangala'aan ba'e yookaan yoo smermiin ba'e yoo dhiqachuu baatte salaatuu hin dandeettamu hin dandeettu. Guyyaa torbaaf xuraa'aa hin godhu islaamummaa keessatti. Guyyaa fedheef haa ta'uti uduun dhiqanne salaatuu dandeettamu hin dandeettu. Gaafiin si gaafadhe deebisi booda na gaafadhu sana waa'ee islaamummaa. Gaafiin amma si gaafadhe deebisi. Wal fakkaatana dhaggeeffadhu. Isparmii seenii salaatuu dandeettamu hin dandeettu. Waa'ee kiyyaa kana deebisiiti booda na gaafadhu. Isparmiin dhiira keessaa dhangala'ee guyyaa torbaaf xuraataa? Ispermii qofa oduu hin taane fasaashiin akkanumaan cadhisee kunu galgala namni waa lamatu jira. Gosa lama akka jiru kana quraana keessatti illee roga ibsamee ati illee beekta kana. Normally filuudimmaan bahuyyuu xuraa'aa si taasisa filuudiin isaatu jechuudha filuudiin. Guyyaa torbaaf xuraa'aa mataa isaa isparmiin. Yoo dhiqanne obboleessa kiyya. Reefu maallaan jettee akkuma si gaafadhe deebisi. Akkuma si gaafadhe deebisi beessoo. Laguu ka jedhu ishee anamma aadaabu. Qoy kana ganaa barnooti barbaachisa waan kana adda baasu. Kana deebiftu malee hin baasu. Hin ta'u Ispermii jedhu ishee gad dubbifna akka dhumaa. Neega. Akka dhumaa. Hin dubbifnu tibbeessoo. Hin dubbifnu tibbeessoo dhaggeeffadhu. Isparmiin guyyaa torbaaf xiraa nama godhaa. Kanuma deebisi eeyyeen lakkinaan jedhu. Isparmiin guyyaa torbaaf xiraa nama godhaa. Guyyaa torba mitii yoon dhiqanne guyyaa kamiifuu ta'uu danda'a. Yoon dhiqanne odoon dhiqanne dhattee salaatuu hin dandeettu. Odoon dhiqanne kan jedhu hin jiru asirra. Dubartiin guyyaa torba dhiqatteetu dubartiin guyyaa dhaggeeffadhu qoy. Dhaggeeffadhu. Qoy. Qoy takka. Qoy takka. Osoo hin dhiqanne kan jedhu asirra barraa'ee hin jiru tokkodha jedhu. Lammaffaa dubartiin qoy. Dubartiin guyyaa torbaaf kan xuroofte haa taatu kan jedhu yoo dhiqatte yoo dhiqachuu baatte. Amman aartaa Ahmed. Ani aaraan jiru baay'isawee. Ani aaraan jiru tiibbeessoo. Amman dubbifnaa. Ila nama tokkodha bar. Isin nama sadii bar kan nama tokko. Kudha sadii dubbisan. Yaa. Kudha sadii dubbisan dhaggeeffadhu ishee. Hamma 13 dubbisan dhaggeeffadhu ishee. Lakkoofsa sadiirraa xuraa'ummaan wanti tokko saala namaa keessaa dhangala'uudhaan dhufu kanatti fufee jira jedha. Saalli isaa ittuma fufee yoo dhangalaase yookiis dhangalaasuu yoo dhiise namichi xuraa'aadhuma. Sireen namichi saala isaa keessaa waan dhangala'u sun irra ciisu hundinuu ilaala qofa haga dhumaa cidhisee dubbisaara. Mee jechinni jedhee hin jiraaf hin jiru ufumaa ba'e kana. Namni isa buusa hin jiru. Ufumaa ba'e. Ufumaa miliki. Kan bu'e awwaleedha. Dogongora? Awwaleetu bu'e. Okay. Miira keessattuu barsiisaatiif beessoo maal taate ani miliqne maali? Nistas gabbaayaan nama jala argaaruuti nama gara Miidhiin of hin tuffattu muka boqqolloo tirarraati Oromoon suuraa leencaa bira keewwatee dhufe abbe ayyeetti fufu. Awwalee. Isa dhaggeeffadhu waa'ee isaa dhiisiiti waa'ee waajjidiiti waliin dubbata. Lammata dubartiin kun maqaa tolftee isa shamaa sana irratti. Faarfataan walee bu'e. Faarfataan walee bu'e. Faarfataan walee bu'e. Nabira akka jiru si. Fufaas rakkoon qabu. Nabira akka jiru si ture. Nabira iddoo gadhiifnaan jedhe ancaadhichi dubbisaara dhaggeeffadhu shi. Lakkoofsa. Saala isaa keessaa waa dhangala'u sun irra ciisuun hundinuu wanti inni irra taa'u hundinuu xuraa'aa in ta'a. Namni siree namichaatti bu'e uffata isaa